Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Kun sagantaa poolisii OBN wajjin ta'uudhaan isin biraan geenyudha. Ammarraa kaafnee oduulee godinaalee irraa nu qaqqabanii fi qophiilee lama wal duraa duubaan kan isin biraan geenyu ta'a. Qophiileen keenya har'aas yaadaan gara godinaalee Harargee lamaan isin geessina. Godina Harargee lixaatti kenna tajaajila haqaa fooyyessuudhaaf ijaarsi waajjiraalee garaagaraa kan taasifamaa jiru. Ijaarsi waajjiraalee kanaas jechuudha kenna tajaajila haqaa fooyyessuu keessatti gahee olaanaa qabu. Kana malee ammoo godina Harargee bahaa aanaa Cinaaksanitti jechuudha rakkoolee daangaa naannoo Somaalee fi naannoo Oromiyaatiin kanaan dura ture sun furamuu isaatiin yeroo ammaa hawaasnis gara hojii misoomaa isaatti kan xiyyeeffatedha. Walduraa duubaan qophiilee kana kan isin biraan geenyu ta'a. Istiidiyoo irraa ogeeyyii OBN hunda wajjin ta'uudhaan jechuudha saganticha qajeelchaa hanga xumuraatti kan isin wajjin turu ana Himad Garaaddaati. Bilisee Bayyanaa oduulee godinaalee irraa nu qaqqaban erga isin biraan geesseen booda gara boodaa walitti deebina. Turtii gaarii. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota sagantaa poolisii Oromiyaa oduu har'aaf qabaniin isinitti himaa dursa oduu ijoo. Bulchiisa magaalaa Cirootti qaamoleen ergama shanee fudhachuun gocha badii raawwachaa turan to'annaa jala ooluu isaanii poolisiin beekse. Manni murtii olaanaa godina Booranaa himatamtoota aangoo doo godhachuun lafa uummataa seeraan ala gurguraa turan hidhaan cimaan adabe. Amma oduu bal'inaan ani Bilisee Bayyanaati. Bulchiisa magaalaa Cirootti qaamoleen ergama shanee fudhachuun gocha badii raawwachaa turan to'annaa jala ooluu isaanii poolisiin beekse. Lissaan Murreessaa dabalata qaba. Qaamolee ergama abaaboo shanee fudhachuun magaala Ciroo keessa socho'an 11 to'achuu poolisiin beeksise. Qaamoleen kunis ta'e jedhanii itti yaaduun gareen qindaa'uun gocha badii hawaasa nagaa irratti raawwachuuf otoo socho'anii eeruu hawaasni poolisiif kenneen to'atamus ajajaan waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Ciroo Saajiin Olaanaa Kaasawun Baa'isaa himaniiru. Iddoo adda addaatti dhufanitti bifa leenjii fudhachuudhaaf godina keenyatti imalanii godina biraatti godina Baaleetti godina Arsiitti kara godina keenyatti imalanii asitti rakkoo san uumuudhaaf yookiin leenjii fudhanna jechuudhaaf imalli isaanii asitti dargaggeessi ga'eessa ta'e fi maanguddoo ijaarsa kana jaarmaa kana ijaartu magaalaa keessatti yoo xiqqaate hanga naannoo nama 11 kana asumatti to'atamanii jiru. Harcaatuu abaaboo shanee magaalicha keessaa qulqulleessuuf eegumsa dhaabbii fi sochii gochuun hawaasa waliin qindoominaan irratti hojjetamaa kan jiru ta'us Saajiin Olaanaa Kaasawun Baa'isaa himaniiru. Keessumattuu diina wal qabatee seelii diinaa fi diina hidhannoo qabu socho'uu baatus hidhannoo siyaasaa diina wal qabatu jiraachuusaa wanti namatti mul'isu hin jira. San keessatti caasaan nageenyaa keenya akka magaalaatti uummata wajjin qindaa'ee halkanii fi guyyaa eegumsa dhaabbii fi sochiidhaan hojiin hojjechaa ture hojii bal'aadha. Sanaan keessatti hojii hojjetameen bu'aan bu'e keessumattuu seelii diinaa fi maxxee diinaan baay'inaan to'atamanii jiru. Shakkamtoota kana irrattis yeroo ammaa kana gama poolisii fi abbaa alangaatiin galmeen isaanii irratti qulqullaa'aa kan jiru ta'us Saajiin Kaasawun ibsaniiru. Galmeen isaanii qoratamanii naannoo fi federaalli qorachaati jira. Sunis akkaataa isaan ibsaniin ergama qabatanii dhufuu isaanii wanti namatti agarsiisu jira. Ergama qabatan san immoo milkaa'uu hin dandeenye harkaaf harkatti to'atamaniiti amma galmeen isaanii kan qoratamaa jiruu fi gama biraatiin qaamolee daddabarsaa namoota seeraan alaa raawwatan irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamus Saajiin Olaanaa Kaasawun addeessaniiru. Guddina dinagdee fi magaalotaan wal qabateen yakkoota wal xaxaa ta'aa dhufan qolachuufis hawaasa waliin irratti hojjetamaa jiras jedhaniiru. Daldala seeraan alaa uummata iddoon kan taatetti geejjibsiisuudhaan qabeenya karaa qaxxaamuraatiin duroodhaaf daa'ima umurii waggaa 12, 13, 14 iddoodhaa funaanee qaama kana abbootiidhaan maallaqa fidaadhaan doorsanii abbootii isaaniitti abbootii maatii kanaa irra qarshii 15,000 hanga 30,000 gaafachuun kan turedha. Suuqii magaalaa kana keessatti qindoomina caasa nageenyaa fi uummataatiin to'atamaniiti tokkoon isaanii murtiitti kennamee murtiin isaanii waggaa 16 fi ji'a 6 fi qarshii 30,000 adabamanii mala sirreessaa galanii jiru. Hawaasnis namoota gocha akkasii raawwatan of keessaa saaxiluun seeratti dhiyeessuu akka qabus dhaamaniiru.
Godina Qeellan Wallaggaa aanaa sadan Canqaa fi Harargee Lixaa aanaa Xullootti waajjirri poolisii hirmaannaa hawaasaan ijaarame eebbifamee tajaajilaaf ooleera. Gabaasa maddeen lameeniif Maammar Kadir. Ijaarsi waajjira poolisii aanaa sadin Canqaa hirmaannaa uummataa birrii 600 fi 10,000 ijaaramee eebbifamee tajaajila eegaluusaa Daayirektarri qajeelcha poolisii godina Qeellan Wallaggaa Inspektar Zalaalam Namoomsaa fi Daayirektarri aanaa waajjira poolisii aanaa sadin Canqaa Saajin Olaanaa Xibabuu Girmaa himaniiru. Biyya kana keessatti nageenyi mirkanaa'uu kan danda'u yoo uummanni qaama nageenyaa wajjin qindaa'e, yoo uummanni qaama nageenyaa wajjin ta'e, yoo uummanni qaama nageenyaa kan kooti jedhee odeeffannoo laateefidha jechuudha. Kanaafuu icciitiin milkaa'ina sadan Canqaa keessumaa gandoolee 15 qabdan irratti uummanni keenya waan caasa nageenyaa bukkee hiriiree jiru. Uummanni nageenyi keenya nu barbaachisachuudhaan qaama nageenyaaf deeggarsa gochuu biratti dabaluudhaan nus waajjira tajaajila poolisii hawaasaas ijaarrannee gaachana sirnaanis ijaaramnee waliin taanee akka ittisna kan jedhuun ijaaramee sadarkaa kanarra ga'ee hanga ammaatti aanaan sadii Canqaa aanaa nageenya mirkanaa fi uummanni nagaan bahee nagaan galaa jiru. Hawaasni aanaa sadin Canqaas bu'aa nageenyaa hubachuun ijaarsa waajjira poolisii kanaaf mallaqa humnaa fi meeshaalee adda addaa dhiyeessuun deeggaraniiru. Qarshii 1000 walitti shallagamuun guyyaa mooxinnaate guyyoota 60 waliin bukkee dhaabbadhee hojii kana hojjetaan ture. Yakka xixiqqoo yakka gara waajjira poolisii buufatana poolisiin barbaanne ganda keenyatti akka inni hiikamuuf yookaan immoo furmaata akka argatuu fi kan akka ijaarannuuf nu kakaase. Dhimma hirmaannaa ilaalchisee immoo dirqama isaatii kaafnee kan akka koottammaa muka muruu isaatii kaasee fe'uu isaatii kaasee qarshii kootiinis humna kootiinis hirmaannaa kana keessa jiran. Aanichi armaan dura rakkoo nageenyaa hammaataa keessa kan turte yeroo ammaa qindoomina hawaasaa fi qaamolee nageenyaa mirkanaa'uu danda'eera kan jedhan immoo Daayirektara waajjira poolisii aanaa sadii Canqaa Saajin Olaanaa Xibabuu Girmaati. Haaluma wal fakkaatuun godina Harargee Lixaa aanaa Xullootti waajjirri tajaajila poolisii hawaasaa hirmaannaa uummataatiin ijaaramaa kan jiru ta'uu Daayirektarri aanaa waajjira poolisii aanaa Xulloo Saajin Olaanaa Taakkalaa Silashii fi Inspektar Gargaaraa Lishaan Xilahuun himaniiru. Kabara 2014tti karoora akkaatuma karoorfanneen tokkoffaa hawaasa keessatti ijaarsa tajaajila poolisii hawaasaa uummataa jabeessuudha. San irratti leenjii garaagaraas kennaa turree jirra. Manneen itti fayyadamuu qaban jennee araddoota irratti akkaataa hubannoo kennineen karaa araddoota 6 irratti akka baranaatti 10 keessaa 6 gara dhumaarra ga'ee jira. Abbaan afur gana akka itti deemamaa jiru jechuudha. Tajaajila poolisii hawaasaa kan lafa qabsiifna kan jirra kan ka'e mana poolisiidha buufata poolisii tajaajila poolisii hawaasaa kana aradda 3 irratti ijaaruu dandeenye jira. Naannoo kanaatiif baay'ee tajaajila kana jechuudha. Maaliif hanga waajjira poolisii deemanii achitti karaa fagoo deemanii dhimma achitti hiikatan asumatti hawaasa naannoo kanaatiif baay'ee bu'aa gaarii qaba. Hawaasni godina Harargee Lixaa aanaa Xullootti kenniinsa tajaajila saffisaa fi haqa qabeessa ta'e argachuuf humnaa fi qabeenya qabaniin waajjira poolisii ijaaraniiru. Hojiiwwan nuti hawaasa irratti hojjenne kaaseeti. Ammas akkuma argitan manneen itti fayyadaman TPH yookiin manni ciisichaa fi waajjirri isaa itti fayyadaman kun sadarkaa dhumarra gahaa jira. Amma kaan balbala galchaa jira, kaan kan itti fayyadamuu eegalees jira. Kun yoo rabbi jedhe amma kurmaan arfaffaa kanarratti hundaa'uu finne akka bara kanaatti hin xumurrennee kan itti deemaa jirrudhas xumururratti illee hin jirra. Tajaajila si'ataa fi dhiyeenya qabu argachuuf hirmaannaa isaaniitiin kan ijaaran ta'uu dubbatu jiraattonni aanichaa. Mana kana onni nu kakaase balaa tiraafikiitis hir'isuudhaaf eegumsa naannoo karaa kana eeguudhaafis nu gargaara. Waan poolisii yakkalee xiqqeessuudhaaf poolisii hawaasaatiif as ijaarre. Waan hedduu asirratti illee gargaarsa magaalaan Jimaatis toora kanatti waan jiruuf waan achitti illee hedduu gargaaraa turre bakka kana keessa karaa eegumsa karaatti hojii wal qabate isa immoo akka itti ijaarre uummata irraa uummanni fedhii isaaniitiin poolisii hawaasaa kanaaf manni karaatti nu ijaaramu jedhanii iddoo mijoota nu ijaaramu jedhanii saniin uummata irraa maallaqa isaanii uummata irraa wal qabne bifoonaan hirmaannaa uummataatiin ijaarsine. Fedhii keenyaan hirmaannaa uummataatiin ijaarree jechuudha. Ammallee akkasumas amma hanga eebbaaf qophiirra jiru takkamma ulaalee fi kana kanatti gadaanne maal itti deemutti jirra jechuudha. Maaliif bu'aa gaarii waan qabuuf buufata poolisii aanaa Xulloo aanaa keenya kana asirra ijaaruun kun haalaan bu'aa guddaa ammaaf nu kennee jira jechuudha.
Manni murtii aanaa Nagallee Arsii himatamaa konkolaataa hatee hidhaa cimaan adabeera. Ahimad Xaqasaa dabalata qaba. Bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsiitti namoonni badhaadhina hin malle argachuuf jecha akka hannaa irratti bobba'an tooftaalee garaagaraa fayyadamuun yeroo yakka raawwatan ni mul'ata. Tibbanas himatamaan Kibrat Sabsibee jedhamu shakkamtoota sadii yeroo harki isaanii hin qabamne wajjin ta'uun konkolaataa Doolfinii lakkoofsa gabatee koodii 34059 Oroo qabeenyummaan isaa miidhamaa dhuunfaa quufaa guumii ta'e hatuun kan to'atame ta'uu diviiziniin qorannaa yakkaa fi murtii haqaa kennisiisa waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsii saajin olaanaa isheetuma Kuriyaa fi qorataan yakkaa waajjira poolisii bulchiinsa magaalichaa saajin olaanaa Kadir Gosee ni dubbatu. Mooraa nama dhuunfaa mana jireenya nama dhuunfaa keessa mooraa keessa seenuudhaan shakkamaan Kibrat Sabsibee jedhamuu fi yeroodhaaf hordofii irra kan jiran namoonni sadii maqaa isaanii kan hin beekamne waliin ta'uudhaan konkolaataa kana hatanii osoo deeman halkanuma san yeroo uummata poolisii qaqqabee hordofii godhameen yeroo dheeraa baatii qorannaa baatii tokko keessatti hordofiidhaan kallattii konkolaataan deemaa turee fi shakkamtoonni kunneen konkolaataa kan oduu sochoosan qorannaa poolisiin geggeesseen fi uummanni eeruu kenneen shakkamaan Kibrat Sabsibee jedhamu kun to'annaa jala ooluu danda'ee jira. Konkolaataa lakkoo gabatee isaa 459 ta'e qabeenyummaa isaa ka quufaa guumii kan ta'e halkan keessaa sa'aatii naannoo sa'a 8tti gaafa guyyaa 3/6/2014tti badhaadhina nammallee argachuudhaaf jedheetti mooraa dhuunfaa isaa osoo inni mana keessa jiru duubaan itti qollofeetti namoota yeroodhaaf harki isaanii qabamnee fi maqaa isaanii hin beekamne waliin ta'uudhaan konkolaataa kana mooraa isaa keessaa baafatanii hordoffiidhaan shakkamaan kun qaamolee nageenyaa fi hawaasa yeroo hawaasaatiin to'atamee jira jechuudha. Galmeen shakkamaa kanaa mana murtii aanaa Nageellee Arsiitiif ergamee manni murtichaa galmee isaa qorachuun adabbii hidhaa cimaa waggaa 13 adabuusaa abbaan alangaa aanaa Nageellee Arsii obbo Taganee Aggonaa Firii fi saajin olaanaa isheetuma Kuriyaa ni himu. Dukkana dawoo godhachuudhaan kan yakka kana raawwate waan ta'eef akkaataa qajeelfama adabbii federaalli baaseen gulantaa 30 irraa gara gulantaa 32tti ol guddatee adab himatamaa kanallee ta'e fakkaattota isaa barsiisuu danda'u kan jedhu manni murtii aanaa Nageellee Arsii himatamaa kan waggaa 13 itti murteesse jechuudha. Shakkamaan kun badhaadhina isaa ammallee argachuudhaaf fedhii isaa guuttachuudhaaf furuu namaatiin dafqa namaatiin duroomuudhaaf fakkaattota isaa wajjin garee isaa wajjin yakka kana raawwatee jira. Yakki kun ammoo qoratamee xumuramee galmeen qorannaa keenya xumuramee baatii tokkoof ol qorannaa fudhatee fi sana booda adeemsa kana keessatti murtiin isa barsiisuu fi fakkaattota isaa barsiisu manni murtii aanaa Arsii Nageellee hidhaa cimaa waggaa 13 itti murteessee jira jechuudha shakkama kanatti. Hawaasni dubbisnes adabbiin kenname barsiisaa ta'uu himaniin yakkoonni wal fakkaataan deddeebiin akka hin uumamneef poolisii cinaa hiriiruuf qophii ta'uu dubbataniiru. Murtii waggaa 13 itti ragaa'eera. Kun hattoota garaagaraatiif illee barsiisaa ta'u gammachuutti qaba. Kana wal qabatee hawaasa wajjin waajjira poolisii ta'aniiti qindaa'anii ijoollee barsiisan baay'ee gaariidha. Hirmaannaan hawaasaa cimee itti fufuu qaba. Akkuma amma kana cimeetti hordofee ka'ee qabetti ammallee ammootti deebi'ee ka'etti hawaasni keenya kan magaalaa Nageellee Arsii kunii jechuu akkuma Oromiyaatittu hirmaannaa uummataa cimeetti hattoota shakkamtoota bakka isaan jedhanitti soqee qabee mootummaaf dhiyeessuu waltumsa walii bahuu wal gargaaruu ciminaa godhe hojjechuu hennaa tokko saamamu tokko dhaabatee ilaaluu dhiisuu kan bifa kana yoo hojjennetti hin jenne shakkamaa hattuu hunda isaatu balleessuu dandeenya. Godina Jimmaa aanaa Shabee Sombootti himatamtoonni meeshaa waraanaa hojii mootummaa itti kenname gurguruuf yaalan hidhaan adabamaniiru. Gabaasa Wandimuu Mootiif Maammar Kadir. Himatamtoonni tokkoffaa Taakkalaa Taaddasaa, lammaffaan Raagoo Abbaa Fiixam, sadaffaan Mustafaa Abbaa Mancaa fi afraffaan Kaliifaa Abbaa Gissaa jedhaman godina Jimmaa aanaa Shabee Sombootti gareen qindaa'uun faayidaa hin malle argachuuf jecha meeshaa waraanaa kilaashii hojii mootummaaf himatamaa tokkoffaatti kenname gurguruuf otoo yaalan to'annoo seeraa jala kan oolan ta'uu Daayirektarritti aanaa waajjira poolisii aanaa Shabee Somboo Inspektar Gargaaraa Abbabaa Muluqan himaniiru. Meeshaa waraanaa mootummaan hidhachiisee eegumsatti hin eegu nama Mustafaa Abbaa Mancaa jedhamu kana waamuun meeshaa kana kan gurguruu fi gurguree birrii keessaa argatu immoo akka koomishinii akka inni kaffalamuuf ibsuudhaan namicha kanatti kenna.
Mustafaa Abbaa Macaan kun immoo nama Kaleeffaa jedhamu kana ganda gaasiraatti waamuun meeshaa kanatti kenna. Meeshaan kun kan taakkileetti kenne mana dhugaatii hoteela Moollaa jedhamutti kenne. Mustafaan asii fuudhee ganda gaasiraa nama Kaleeffaa Abbaa Gisaa jedhamu bira geesse. Kaleeffaa Abbaa Gisaa immoo meeshaa gurguramu jedhee ganda Angacaa jedhamu nama Raagoo Abbaa Firaa jedhamu kana bira geesse. Achiin booda gaafa bubbulee gaafa guyyaa sadii meeshaan kun akka inni badee fi namni Mustafaa Abbaa Macaa jedhamu kun deddeebiin naannoo sana taakillee kana wajjin akka inni wal argaa ture odeeffannoo dhageenye gaafa nama kana qabnu gaafa guyyaa 9/8/2014 nama kana hordofnee to'anne. Galmeen ragaa poolisii fi abbaa alangaatiin erga irratti qulqullaa'ee booda mana murtii aanaa Shaabee Somboof dhiyaateera. Manni murtichaas galmee ragaa poolisii fi abbaa alangaa irraa dhiyaateef erga qulqulleeffateen booda dhaddachatti bana ooleen himatamaa tokkoffaa fi lammaffaa hidhaa waggaa tokkoof baatii lamaan akkasumas birrii 6,000 yommuu adabu himatamtoota sadaffaa fi afraffaa immoo hidhaa waggaa tokkoo fi birrii 5,000 akka adabaman itti murteesseera. Kanaaf akka waliigalaatti himatamtoota sadaffaa fi afraffaan tokkoon isaanii hidhaa salphaa waggaa tokkoo fi adabbii maallaqaa qarshii 5,000 akka adabaman jechuun akkasumas immoo himatamaa tokkoffaan hidhaa salphaa waggaa tokkoo fi baatii lamaa fi qarshii 6,000 akkasumas himatamaa lammaffaan immoo hidhaa salphaa waggaa tokkoo fi adabbii qarshii 6,000. Daarektarri qajeelcha poolisii godina Jimmaa duraanii Kumaandar Dibaabaa Raggaasaa meeshaalee waraanaa qaamolee nageenyaa harka jiran yeroo yeroon sakatta'insa gochuun barbaachisaa akka ta'ee fi qaamoleen nageenyaa meeshaalee waraanaa hidhatanis amanamummaa fi itti gaafatamummaan isaanitti kenname waan ta'eef seeraan eeguu akka qaban yaadachiisaniiru. To'annaa meeshaa waraanaatiin wal qabatee milishoota bal'aa birattis hojii mootummaatiif kan itti kenname dabarsanii gurgurachuun kun nu qunnamee jira. Kun akka fakkeenyatti aanaa Shabee irratti milishaan aanaa Shabee irra hojjetu tokko dabarsee nama biraatti gurguree heeruu uummataatiin immoo gurguruusaa namni kanaan dura meeshaa hatuu fi meeshaa dallaalu isatti irraa fuudhee isatti dabarsee kenne jedhee poolisiidhaaf kennuudhaan poolisiin qorannaa isaa qoratee nama meeshaa gurgureessanis yoo xiqqaate qarshii 6,000 fi hidhaan waggaa tokkotti itti murtaa'ee jira jechaadha. Manni murtii olaanaa godina Booranaa himatamtoota aangoo doo godhachuun lafa uummataa seeraan ala gurguraa turan hidhaa cimaan adabeera. Gabaasa Girmaa Shumiif Aymar Garaaddaa. Godina Booranaa bulchiinsa magaalaa Mooyyaaleetti namoonni aangoo da'oo godhachuun faayidaa dhuunfaa isaaniif jecha lafa hawaasaa gurguran qindoomina hawaasaa fi poolisiin to'atamaniiru. Himatamtoonni Fogicha Dheengee, Abdulaziz Alii fi Huseen Aloo jedhaman aangoo da'oo godhachuun imaanaa hawaasnii fi mootummaan itti kenne dhiisanii lafa hiyyeessaa akka barbaadanitti gurguraa turan. Taatee kanaan kan mufate hawaasnis qaamolee nageenyaaf eeruu kennuun namootni kun akka to'ataman erga ta'een booda poolisii fi abbaan alangaa waliin ta'uun himatamtoota irratti galmee qulqulleessanii mana murtii olaanaa godinichaaf ergan. Manni murtichaas galmee poolisii fi abbaa alangaa irraa dhiyaateef erga ilaaleen booda dhaddacha tibbana ooleen himatamtoota tokkoffaa fi lammaffaa hidhaa cimaa waggaa 7 fi birrii 20,000 yoo adabu himatamaa sadaffaa yakka kanaaf haala mijeessaa ture Huseen Aloo jedhamu immoo hidhaa salphaa baatii 8 fi birrii 1,000 akka adabamu itti murteesseera. Himatama tokkoffaa fi lammaffaa ilaalchisee yakki raawwataniif ni barsiisa. Hawaasis duub jirus ni akeekkachiisaa kan jenne manni murtii kun dhaddacha akka guyyaa har'a ooleen himatama tokkoffaaf lammaffaan adabbii hidhaa cimaa waggaa 7 adabbii maallaqaa immoo qarshii 20,000 mata mataatti. Himatama sadaffaa ilaalchisee adabbii hidhaa salphaa baatii 8 fi adabbii maallaqaa qarshii 1,000tiin akka adabaman sagalee guutuu murtaa'ee jira. Qajeelcha poolisii godina Booranaatti diviijiniin qondaala naamusaa Saajiin Olaanaa Tashaalee Diinsaa hawaasni murtee kennametti kan gammadanii fi yeroo itti aanus qaama nageenyaa bira dhaabbachuun olaantummaan seeraa akka mirkanaa'uuf kan hojjetan ta'uu himaniiru. Faayidaa dhuunfaadhaaf bitamuun nama dhuunfaa qabiyyee dhuunfaa gibira mootummaatti kaffalaa ture otoo ta'e jedhanitti yaadanii qaama biraaf dabarsanii kennanii namicha abbaa qabiyyee kan irra fudhate san qabiyyee irraa mulqanii jiru. Kanaaf himaanaa uummanni itti kenname himaanaa mootummaan itti kenne dagachuudhaan faayidaa ofiif bitamuudhaan yakka kan raawwatan ta'uusaa
uummanni irraa akka baratu jenna. Qaamni isaanii wal fakkaatuu fi miiltowwan isaan fakkaatan illee barumsa guddaa irraa argachuu qaban jechuudha. Hawaasni yeroo lafti isaa saamamu callisuu hin qabu. Kanaaf namoota iddoo biraa taa'uun lafa uummataa saaman eeruu qaamolee nageenyaaf kennu akka qaban kan dhaaman immoo Daariktara itti aanaa qajeelcha poolisii godina Booranaa Inispeektar Dirribaa Tolosaati. Akka godina Booranaatitti muuyaleen uummata naannoo kanaatiif uummata horsiisee bulaa naannoo kanaatiif adda jechuun hin danda'amu. Wanni adda isa godhe tokkoffaa lafaa jecha lafeen uummata kanaatti caccabee jira jechuudha. Keessattuu dhimma lafaa irratti xiyyeeffannootti kennanii seera feera qofaan akka isaan bulchan dhaamsa dabarsuu barbaada. Keessattuu kana yoo ta'uu baate uummanni illee callisuu hin qabu jechuudha. Uummanni magaalaa naannoo kanaa horsiisee bulaa naannoo kanaa godina Booranaa illee callisuu hin qabu. Daawwattoota keenya oduu haraaf qabannee osoo hin xumuriin oduu ijoons ni yaadachiisa. Bulchiisa magaalaa Cirootti qaamoleen ergama shanee fudhachuun gocha badii raawwachaa turan to'annaa jala ooluu isaanii poolisiin beekse. Manni murtii olaanaa godina Booranaa himatamtoota aangoo doo godhachuun lafa uummataa seeraan ala gurguraa turan hidhaa cimaan adabe. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu haraaf qabannee xumureerraa qophiilee keenya afanii waliin turtii gaarii. Kenna tajaajila haqaa fooyyessuu keessatti manneen hojii yookaan iddoon hojii mijataan murteessaadha. Keessumattuu kenna tajaajila haqaa fooyyessuudhaaf jechuudha. Hirmaannaa hawaasaa fi baajata mootummaatiin aanaalee godina Harargee lixaa kanneen akka Gubbaa Qorichaa, Daaroo Labuu fi Odaa Bultumitti waajjiraaleen ijaaramaa kan jiranidha. Waajjiraaleen kunis yommuu ijaarsi isaanii xumurame jechuudha. Kenna tajaajila haqaa fooyyessuu fi akkasuma ragaalee qabachuudhaafis gahee olaanaa qabu jedhameera. Riippoortarri keenya Fayyisaa Xiiqii ammoo garasi malee waan qindeeffate qaba. Dina hawaasa dinagdee biyyaa saffisiisuu fi jireenya lammiiwwanii hawaasaan fooyyessuudhaaf hojiin hojjetamu yoo nageenyi jiraateera. Kanaaf namni kamuu nagaan bahee galu hojjetee misoomuu fi milkaa'ina jireenya dhalootaa itti fufsiisuuf lammiiwwan kamiyyuu nageenya waardiyyaa dhaabbachuu qabu. Hawaasni fi qaamoleen nageenyaas nageenya amansiisaa mirkaneessuu fi kennisa tajaajila haqaa fooyyessuuf qindoominaan yoo hojjetan milkaa'inni argama. Qophii keenya kanaan gara godina Harargee lixaa aanaa Gubbaa Qorichaa, Daaroo Labuu fi aanaa Odaa Bultumitti kennisa tajaajila haqaa fooyyessuudhaaf hojiilee hojjetamaa jiru isin biraan geenya. Kennisa tajaajila saffisaa fi itti quufisa qabu hawaasaaf kennuu keessatti wantoonni hudhaa ta'an ni mul'atu. Haa ta'u malee hawaasni fi qaamoleen nageenyaa rakkoolee kennisa tajaajila haqaa irratti danqaa ta'an furuuf qindoominaan hojjechuu irratti argamu. Kennisa tajaajila si'ataa ta'e hawaasaaf kennuu irratti rakkooleen kanneen akka dhiphachuu, caccabuu fi dulloomuu waajjiraalee tajaajila kennuu irratti danqaa ta'uu dubbatu. Qaamoleen nageenyaa fi hawaasni dubbisne. Akka aanaa Gubbaa Qorichaa magaalaa Hummoonaa keessatti manni amma duraan bakka tana irratti isin gartan kun amma jechuu hajajaajjattanii gartan kun duraan akka ture tajaajila kennuudha irratti illee lakkoo guddoodha ture. Ammoo amma qaamni amma jiru kun jijjiirama kanaa wajjiin akka gaarii godhee tajaajila nuu kennisiisuudhaaf hawaasa hirmaannaa ummataatii fi mootummaatiin wanni kun ijaaramee as gahaa jira jechuudha. Ammallee ummanni waan keenya jennee itti amannee bira dhaabbannee waan kana qaama keenya kana geenye suqa poolisii keenyatti wajjiin dhaabbannee jaaraa fixaa jirra jechuudha. Kanaafuu fuulduratti illee itti fufna kana qofaa miti bakka barbaachiftu aga baadiyyaa gubbarratti ta'utti bakka eegumsaa itti jaarraa bira dhaabbannaa hawaasaa ummataatiin dhaabbannee nageenya keenya ni eegganna. Dura aansee haaluma nageenya keessattu poolisiin ta'u ummataati tajaansan amma garree teenya ta'uu ishii addaan baafannee odoo rakkoon takka bishaan tokko gadi naqamin walii wajjin ummata yaamanii daldala yaamanii walii wajjin nu amansiisanii wanni takka osoo
gadi hin naqamin nageenya kanarratti wajjin hojjetaa turre. Har'a ammoo yeroo tana keessatti yaada akkasii tumaa'uu yaadanii mana kana fakkaatu amma ni gartan silaa isinu. Kana har'a sagantaa karoora kana qabatanii mana kana ijaarrayanii saganteessinee walumaan walii wajjin mari'annee poolisii teenya jechuusan har'a garree immoo teenya. Edaa poolisiin ta'u ummataa itti jedhan sun dhugaadha. Yeroon ta'u ummataa itti jedhan sun teenya ta'uusan walii wajjin hojjennee. Amma nuti akka ilmaan keenyatti jaalanna walii wajjin mari'annee. Amma si garsiifna silaa mana kana duuba jira kutaa xiqqishuu takka. Waajjira poolisii jedhanii duraan. Waajjira poolisiin fakkaatu bara. Amma immoo akkatti ilaalte isinumtuun akka nama gammachiisu ilaaltan. Ana bakka badaa kiyyatti ifumaafu das jaanutti. Mana kanallee immoo kan ijaaran gaafa duraa manni keenya xiqqaa ture tajaajila illeedhaatu hanqina qaba. Amma immoo mana kanallee nu ijaaranii bal'isanii ijaaramee jira. Poolisni keenyallee qaama gartee jiru kuni rakkoo hin qabu. Magaalaa keenya tana waliin yaanee bobbaanee waliin telchinaa koree koominitii ni jirti. Nama 45 jira magaalaa sana keessa. Wal qabannee walii waan hojjennuuf jecha magaalaan teenya tun rakkoo guddaa hin qabdu. Ganaafillee immoo fuula duraafillee nagaa keenya kana waliin tajaajilaa waliin hojjennaa. Mana kana ijaaruudhaaf kan kaase dur waajirri poolisii waajira maal fakkaata ka jirurraa kan. Waajirri poolisii waajira uummataati uummata baay'ee tajaajilama. Isaan ammoo guyyaa guyyaatti dhukkee fi waan adda addaatiin rakkachaa turan. Isa kana dhaabbannee akka koreettis ta'ee akka miseensa mana mariittis akka bakka bu'aa uummataa tokkottis wanni waan kanarra nu kaase maali waajirichi waajira rakkoo hammaataa keessa ture. Rakkoo hammaataa inni keessa ture keessafuu bakka itti uummata keessummeessu dhaburraa kan ka'e rakkoo keessa ture san mari'anneet uummata mari'achiifnee sadarkaadhaan mariidhaan manni kun akka ijaaramuuf yoo ijaarame immoo tajaajila uummataatiif oola poolisiin ta'u uummataatti uummannis poolisii dhanneeti waan kana ijaaruudhaaf kan nu kaase inni guddaan tokkoffaan kana jechuudha. Mana kana akkuma dhumnee aanaa kana geenyeen kenna tajaajilaa wajjin wal qabsiifnee fi haalli kenna waajirichatti keessummeessuudhaaf haalli mijataa miti. Sararraa kaanee haala xiinxalaa fi karoora bara 2014 keessatti ni karoorsinee ni xiinxallee karoora keenya kana uummataan ni geenye qaama dhimmi ilaallatu biraan gaannee jechuudha. Yeroo qaama dhimmi ilaallatu kana kan biraan geenyu uummanni waan kana eeggisinuu eegaltanii si wajjin ka'uu qabna si wajjin ta'uu qabna waan qabnutti gurgurra haraashi keenyallee itti gurgurradhanii Harargeen baay'ee waan akkanaatiin ka'aadha haraashi keenyatti gurgurradhanii nu kakaasanii nutis baajata mootummaarraa miliyoona 1.3 nuu qaban yeroo jalqabaatee fi otoo baajanni dabalataan argalanii isaa booda nutis kana dhaabbannee baajanni keenya xiqqaadha jenneen teenye waan qabnuun uummata hirmaachifna jennee humna keenyaanis humna uummataatiinis itti seenne. Qina waajjiraalee kenniinsa tajaajilaa danqaa jiru kana hundeerraa furuuf waajjirri poolisii aanaalee garaagaraa keessatti baajata mootummaa fi hirmaannaa hawaasaan ijaaramaa jiru. Hirmaannaan hawaasaa baay'ee nama ajaa'ibsiisaa jechuudha. Dhimma kana hoggaa mana mariitti dhiyeessinu uummanni sirrii ta'uusaatii fi inumaa waajjirri irraanfatame waajjira poolisii ta'uusaa humnaan illee qabeenya qabnuun illee waajjira kana ijaaruudhaaf qophiidha jedhanii ammaa'oo jechuudha. Dhufanii nu gaafachaa jiru maal isin deeggarraa bakka kamirratti hirmaannaa hawaasaa barbaaddu xiinxalaatti deeggarsa keenya humnaanis haa ta'u maallaqaan ni ijaarraa jedhaniiti kan nu cinaa dhaabbachaa jiran ta'uusaati. Tokkoffaa hanqinni duraan ture akkuma beekamutti ani qaama kana wajji baay'ee dalagaa hojjechaa ture akkuma reefu tana jaalleen keenya ibsaa turanitti tokkoffaa maaltu ture hanqinni jiru tokko hanqinni qindoominaa ture jira. Inni sun maqee jira inni biraa tajaajilamaan hoggaa dhufe bakka irra gattaa'u mana keessatti boqotu bakka gattaa'ee boqonnaatti fudhatu hin qabu. Fakkeenyaaf namni tokko ol seenee bakka gattaa'ee aduu jalaa mataatti qabatu kan qabne keessatti maal keessummaa dhiibba ture jechuudha rakkoota irra ture sirna dabree wajjinis wal qabate har'a immoo wanni kun hundi mana kana yoo ilaalle har'a gubbaa qorichaatti miti jechuu hin dandeenya bara. Gubbaa qorichaa keessatti yeroo hamtuu yeroo baajeen hin jirre keessatti yeroo rakkoon akkanaa jirtu keessatti waan kana dalaguudhaaf waan kanatti seenuun ani waan akka laayyootti waan xiqqootti xiqqeessee ilaaluun waan guddaadha jedhan ilaale burgarama sadarkaa olitti ol deemuu ni danda'a jechuudha. Kun baajata uummataa baajata mootummaatii fi hirmaannaa uummataa abbootiin qabeenyaa abbootiin amantaadhaa kamiyyuu dhimma kanarratti nu wajjin dhaabbatanii waliin dhaabbanne tokko taanee waa lama waa sadii waliin dhayneera tokkoffaa nageenya naannoo keenya waliin mirkaneesse aanaan biraa gaafa rakkoon uumamte aanaa gubbaa qorichaa keessatti rakkoon uumamte maaliif uummannis nageenya eega poolisii wajjin ta'ee eega poolisiin qofti eegdee biyya tana nagaa uumuu hin dandeessu raajaan ittisa biyyaa qofti eegee nagaa uumuu hin danda'u isa san rakkoo san qoluu keessatti gaheen naannoo kanatti taphatame gahee laayyoo miti. Abbaa dhimma waajjira tokko keessa teessoo 2-3-4tu jira. Abbaa dhimmaa karaa kanaan qorattoonni
bakka ta'anii fi abbaan dhimmaa bakka ta'an hin qabu. Rakkataadha. Abbaan dhimmaa tokkochi dhaabbatee qorattoonni kaan ala bahee kan keessummeessaa jira. Abbaan dhimmaa dhufee abbaan dhimmaa tokko keessummaa'ee ba'uudhaaf rakkoodha ture jechuudha. Nama tokko keessummeessita yookiin nama lama keessummeessita jechuudha. Silaa manni bal'aa ta'e immoo namoota hedduu keessummeessitee baasuu dandeessa. Loojistikii akka guutamu hawaasa guutuu akka aanatti araddaa 24 qabna. 24 kana keessatti abbootii araddaa ni qabna. Caaseffama sadarkaadhaan qabna jechaadha. Isaan sanniin sochoosuudhaan waajirri kun ka ummatichaati. Ka hawaasa waliigala aanichaati malee ka waajjira poolisii qofaa miti. Kanaaf hirmaannaadhaan mallaqaan humnaan yaadaan wantoota adda addaatiin akka moggatti dhaabbatanii mobilaayiz gochaa turre jechaadha. Kakaasaa turre. Kana gochaa turre jechaadha. Abbaan dhimma sa'aatii meeqatti akka keessummeeffame daqiiqaa meeqa akka ture keessummeeffame illee hambisuudhaan yeroodhaan marii garaagaraas miseensa keenyas gaggeessine uummannis itti amanee miseensis garaaf dugdatee ol libootoo hin taane kenna sakaleessaa kennaa turre fooyyee sana caalaa daran namni otoo hin boo'in akka waajjira kanaaf bahu abdiin qaba miseensa kootiifis galata guddaan galchaa gara fuulduraatti qophiirra jirra kan jedhu sanan qaba. Na gubbaa qorichaa Daroo Labuu fi Aanaa Odaa Bultumitti piroojeektiin ijaarsa waajjiraalee poolisii birrii miliyoona 27 ta'uun ijaarsisaa jalqabame yeroo dhiyoo keessatti xumuramee hanqinaalee duraan turan akka furu abdatameera. Nama manni kun ifa xumuramee booda finishingirra jiram naannoo parsantaa 90 irra jira. Inni kun xumuramee jechuun meeshaalee mana keessaa immoo hedduutu jira. Ganaa kan hin tuqamne. Isaan immoo farnisharii adda addaa kan gama hirmaannaa uummataatiinis haa ta'u gama baajetaatiinis haa ta'u moggaa dhaabbanne faasilitii as keessatti guutamuu qabaatu. Guutuudhaaf nuti qophii guutuu qabnaa jechaadha. Maaliif sadarkaa kanarra ga'uun isaa nuuf gammachuu guddaadha. Duraan maal fakkaata ammaan tana maal fakkaata kan jiru tarii na duraa warreen interviyuu godhamanis ibsuu danda'ani isa bira pikchariis ni qabna wal bira qabne ilaaluudhaaf jechaadha. Kanaaf keessa isaa guuttachuudhaaf faasilitii barbaachisaa ta'e rakkoo bulchiinsa gaarii adda addaa kan furamee akka wanni ta'u guutuun qophiidha akka bulchiinsatti jechaadha. Piroojeektii tana ammoo piroojeektii tana jijjiirama guddaa nu dhufee jira jechuudha. Kanaafuu fuulduras inshaallah wajjin itti fufnaa bira dhaabbannaa qaama keenya kana geenyaa wajjin dhaabbanna poolisa keenya wajjin dhaabbanneet piroojeektii tanaa miti ta birootti tankaarfannaa jennee yaannaa kanallee fooqitti jijjiirraa jennee yaannaa isaan bira dhaabbannee isaanii wajji isaan adeemsa ogga fuula dura nu haasan isaan bira dhaabbanneet nageenya keenya fi waa hundaa'u wajjin tasgabbeessina jeetiin. Rakkoon jiru waa'ee waajjira uummata hojjetu jechuudha. Waajjira uummata hojjetu mana tokko keessa nama 4-3 taa'uudhaan hojjetaan poolisiidha. Asitti masoggaa gaafii gaafatan ragaallee hoggaa walirraa fuudhan waliin wacan xarabeessaa 2-3 ta'a. Sababa dhiphina manaatirra poolisiin tokko hoggaa asitti dubbisu tokkos asitti dubbisaa tokkos asitti dubbisaa waliin dhagahan warafaa eeggatanii jechuun manni poolisiidhaa karagaa fuudhu. Kanaaf manni tokkotti ta'a lamatti ta'a. Kana keessatti poolisiin 3-4 dalaga. Sanirraa rakkina kanarra ture hangammaan tanaa kun ol seentanii ilaaluu dandeenya. Qindoominaan hawaasni aanaatii fi koreen qindeessaan aanaadhaa irratti walii galanii waajjira kana ijaarrachuu qabnaa jedhaniiti lafaa kaanii humna qindaa'een kun amma diizaayina hunda keessummeessuu danda'u jechuudha. Hawaasa keessummeessuu danda'uun abbootii taayitaatis abbootii warra qorataa poolisii hooggantoota hundaa'u haala keessummeessuu mijaawaa iddoo hojii mijaawaa uummachuudhaan kan hojjetamaa jirudha kun. Abbaan piroojeektichaa qabates dorgommaan piroojeektichaa darbes halkanii guyyaa mana koo ala koon gala otoo hin jenne halkanii guyyaa dhaabbatee hojii kana asiin geenyee jirra. Hojii kana asiin ga'uudhaaf immoo inni guddaan ga'umsa nuu ta'e yaaddoo nageenyaa gamaa gamanaan jiru irratti uummanni nu wajjin ta'uu isaatiin misooma kana hojjennee jirra jechuudha. Kanaan dura waajjira poolisii itti sakkaa fi ani itti gaafatamaa waajjiraa waliin galaa turre jechuudha. Kenna tajaajilaa kennu otoo hin taane kursii 2 kan hin caalle ni kaawwannaa walgahii gaggeessuudhaaf handaraasha biraa deemnee gallee waltajjii gaggeessaa turre jechuudha. Handaraasha biraa bakka biraa deemnee waltajjii gaggeessaa turre. Indagana abbaan dhimmaa yoo kursii tokko irra taa'e kutaan qorannaas hancaccabaa irra iyyuu kutichi iyyuu mijeessuudhaaf kutaa 4tu jira. Humni namaa ni jira, kutaan qorannaa ni jira. Dhimmi dubartii ni jirti. Isaan kana walumaa irratti 2-2 warreen walitti siquu danda'an walitti bunnee tajaajilaa turre. Tajaajilicha sanatti illee uummanni hin quufne nuun jenne sin bira dhaabbannee ni ijaarra. Sin nuufidha uummanni poolisiidha. Poolisiin immoo uummata jedhe hanga sadarkaa buufataatti illee kanarra darbee kan nu ijaarame
miseensi keenya achitti tajaajilaa kan jiru ta'uu isaati. Ijaarsi piroojeektii aanaalee kunneeni waliigalaa baajata mootummaa birrii miliyoona 27 waliin ijaaramaa jira. Hawaasni keenya tokkoffaa baajanni qabame baajata mootummaati. Miliyoona 16 baajata mootummaa qabame haala immoo keessoosaa haala mijeessuudhaaf hirmaannaa uummataatiin kan nuti itti deemaa jirru jechaadha. Uummanni keenya sinduuba jirra. Kan kanaa olillee yoo ta'e manni kun mana keenya mana rakkoo keenya keessatti hiikkachuu dandeenyu sincinaa jirra jedhee abdii guddaatu jira. Abbootii araddaa manguddoo biyyaa abbootii amantaa hedduu mariisisaa turre. Kanaaf immoo waan humna mootummaatii ol ta'etti simbira jirra jedhanii abdii guddaa nuu kennanii kan ittiin deemaa jirru ta'uu isaati. Bajanni guutuu isaa kan qabame toora miliyoona 700 fooyi. Tokkoffaa ilmi namaa bakka bareedaadha. Bakka namni ogaa itti dhufti qalbiin kee bareedaa ta'e irratti tajaajila kennuun illee haaluma san sitti tolaa jechuudha. Bakki mijaa'aa yoo hin taane ofiifuu bakka sanitti teessee namni dhufee si biratti tajaajila fudhatu sunillee kan irraa hin gammanne atillee itti gammaddee tajaajila kennuu hin dandeenye waan ta'eef iddoon kun ogaa xumuramu kutaa hunda waan qabuuf hanga mana galmaa iddoo kutaa qorataadhaa kaduraarraa bal'aa fi iddoo qabu waan hunda yeroo ammaa wajjin elektirooniksii illee itti guutamee hojjechuu danda'amu kan diizaayinii isaa hojjetame waan ta'eef warri achi keessa hojjetulleen haamilee gaariidhaan hawaasa isaanii ni tajaajilu jenneetti amanna iddoo isaa waggaa xumurame. Baajanni waliigala nuu qabame baajanni mootummaa kanaaf fixuu qaba kan jedhame naannoo baajarri kun fixe naannoo miliyoona 4 fi 20,000 oli sadarkaa ammarra jirutu jira. Kunis immoo kan mootummaa otoo hin jenne kenna galii keessaa isinis uummataanis walitti hirmaannee piroojeektiin kun as ga'ee jira. Waajjiraaleen poolisii aanaalee adda addaa keessatti ijaaraman kun kenna tajaajilaa gama hojii nageenyaatiin jiru kan fooyyessu ta'uu dubbatu. Hawaasnii fi qaamoleen nageenyaa. Uummata keenya kana tajaajiluudhaaf qophaa'ummaan nuti qabnu baay'ee kutannoo guddaadha. Maaliif uummata akkasittiin misoomaan mana kana hin ijaarranna keenya jedhee nu cinaa dhaabbatee yakkoota adda addaa ittisuudhaaf nu cinaa dhaabbatee jiru kana nuti immoo sana daran uummata keenya halkanii guyyaa dhaabbannee rakkoo isaa hiiknee keessa gabbuunee hojjechuu akka qabnu sirriitti waadaas galleefii kan jiru ta'ee akkasumas tajaajila poolisii hawaasaa araddaarra jiran achirratti fakkeenyaaf baruma kana keessa yoo xiqqaate motorsaayikiliin 2 maayibaasii 2 irratti bitamee jira. Manni tajaajila hawaasaa tajaajila koominiitiingii poolisii araddaa irratti zoonii 4 irratti ijaaramee hawaasni keenya akkuma bakka nu buufatetti ani yaadni kiyya kan dabarsu maali hirmaannaa kalee eegalesan osoo hin qabbaniinsin oo'inaan finiinsee itti deemee galma qofa qaamni poolisiitis ta'e qaamni bulchiinsas milkaa'insa waan kanaatiif mana qofa ijaaranii dhiisuu miti maateeriyaalii mana kanaa barbaachisullee meeshaalee irra ta'an meeshaalee itti hojjetan manni kun amma sadarkaadhaan ijaaramaa jira. Nageenyaaf dursa ta'eef jecha dursa isaanii kennine kabajaa isaanii kennine isaan moggaa dhaabbannee akkuma tanaan dura aanaa keenya nagaan eeggataa turre ammallee itti fufnaa akkasumatti fiixa baafnaa. Gurmaa'in amma tokkummaan ittiin jalqabamee ittiin deemaa jiru kun akka hin diigamne akka hin sharafamne humna qindaawaa ta'een qaamni mootummaatis hawaasnis irratti to'annoodhaan nu deemaa jira jechuudha. Hawaasni akkuma ijaarsa waajjiraalee deeggaran tajaajila si'ataa argachuu fi nageenya waaraa fiduuf qaamolee nageenyaa cinaa dhaabbachuun gahee isaan irraa eeggamu bahuun akka itti fufuu qaban yaaddachiisaniiru. Hojiin hojjetamu kun hojii uummataati. Hojii uummataa kana immoo kophaa keenya galmaan gahuu hin dandeenyu. Uummanni keenya nu cinaa hiriiree yakka isa keessatti hojjetamu miidhaa isarra gahu kanarratti duudhaalee miidhaa geessisan irratti hirmaannaa godhee hawaasni keenya yoo nu cinaa dhaabbate nuti immoo isaan daran hojii isaan nutti kennatan kana daraa isaan nutti kennatan galmaan gahuu dandeenya waan ta'eef uummanni keenya akka nu cinaa hiriiree waan nuti hin hojjennaaf jennee kaane kana galmaan nuu gahuu akka danda'u dhaamsa kiyya dabarsuun barbaada. Kana cinaattis miseensi keenya fedhii hawaasa keenyaa kana galmaan gahuudhaaf halkanii guyyaa dadhabne otoo hin jenne gaaras haa ta'u aduuf rooba otoo hin jenne
uummata keenya gara kuttoo eenyaan akka tajaajiluu dandeenyu ergaa dabarsuun barbaada. Hawaasa keenya soolii kophee taanee tajaajiluudha nurraa eegama jechuudha. Kan hawaasa dhimma kanaaf dhimmamee dursa nuu kennee waajjira biroo baay'een oddoo jiru lakki dursa kan waajjira poolisii ta'uu qaba jedhee kan nu yaadee dhimma kana nu cinaa dhaabbateef nutillee halkanii guyyaa oddoo hin jedhin isa tajaajiluudhaaf kan nu qopheessu ta'a jechuudha. Ammas poolisii keenya moggatti waliin dhaabbannee jijjiirama barbaachisaa ta'e finnee nageenya duraan finnee san daran finnee itti deemuu qabnaan jedha. Hojiiwwan bal'aan hojiin misoomaa keessumaayyuu qajeelchi poolisii godina Harargee lixaa aanonni keenya aanonni muraasni barreen gaddaa waajjiroota ijaaranii jiru. Aanonni muraasni immoo bara kana keessa waajjira ijaarrachaa jiru. Waajjira kana yoo ijaaran tokkoffaa galii dhuunfaa dhimma kontirbaandirraa argamu kan hojiin kan wal qabatuuni. Lammaffaa hirmaannaa uummataatiin. Sadaffaa amma dandeettii isaaniitti aanonni immoo baajata mootummaatis ramadanii waajjirri poolisii aanota keenyattis ijaaramaa kan jiran ta'uu isaati. Bu'aa hawaasni fi caasan nageenyaa karaa qindoomina qabuun caasan mootummaa godina kanaa waliin hojjetuun bu'aa argaman ta'uusaa ibsuun barbaada. Egaa kana wajjiniinis wal qabatee caasan nageenyaa kun haala nageenyaa kana mirkaneessuu keessatti haalli mijataan immoo akka isaaf uumamuudhaan malu argitanii jirtu. Aanaa gubbaa qorichaatitti waajjirri poolisii aanichaa gara xumuraatirra kan ga'e ta'uusaati. Lammaffaa aanaa Daaroo Labuu fuutiingiin isaa bahee jira. Aanaan san irratti kan adda godhu baajata mootummaatiin hojjetamaa jira waan ta'eedhaaf yeroo tokko tokko akkaataa barbaaddu sanitti dhimmi baajata mootummaa akka gubbaa qorichaa sanitti saffisaan deemuu hin dandeenye. Isa san sirriitti ilaallee baajata bara kana keessattis haa ta'u kan itti aanu irrattis sirriitti cimee akka deemuu dandeenyu nuus kallattii waliin aanota wajjiniin mari'achaa hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati. Fedhii maamiltoota gama kenniinsa tajaajila haqaatiin mul'atu guutuuf baajata mootummaa fi hirmaannaa uummataatiin hojiilee boonsaan hojjetamaniiru. Kanaanis bu'aaleen garaagaraa argamaniiru. Kanumaan wal qabatee mootummaan tajaajila haqaa fooyyessuuf hojiiwwan riifoormii sadarkaa adda addaatiin hojiirra oolchuudhaan hawaasni bu'aa irraa argachaa jira. Tajaajilli kennamus si'ataa fi qulqullina akka qabaatuuf iddoo hojii mijataan tajaajilli itti kennamu jiraachuun murteessaadha. Qindoomina qaamolee nageenyaa fi hawaasa naannichaan aanaa gubbaa qorichaa Daaroo Labuu fi Odaa Bultumitti waajjiraaleen ijaaramaa jiru kun tajaajila haqaatiif bu'uura ta'uu qaba jenna. Kan daawwachaa jirtan sagantaa poolisii Oromiyaati. Kabajamtoota daawwattoota keenya godinni Harargee Bahaa jechuudha naannoo Sumaaleetiin waldaangeessa. Godina Harargee Bahaa keessatti jechuudha aanaalee naannoo Sumaaleetiin waldaangeessan keessa aanaan Cinaaksan ishee tokkodha. Aanaan kun aanaalee naannoo Sumaalee 5 waldaangeessiti. Jijjiirama biyyattiin otoo hin eegalamin dura jechuudha. Aanaa kanatti walitti bu'iinsi sabaaf sablammoota kan ture keessumattuu saba Oromoo fi saba Sumaalee gidduutti jechuudha. Walitti bu'iinsi guddaan uumamee kan ture. Walitti bu'iinsa kanaan dura ture sana furuudhaaf jechuudha yeroo ammaa jaarsoliin biyyaa abbootiin amantaa fi hawaasni naannolee lamaanii waliin qindoomuudhaan hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuu irratti hojjetaa kan jiranidha. Jijjiirama biyyattiin jalqabdee as keessumattuu dheedicha margaa fi akkasuma immoo daangaa irrattis akkasuma dheedicha loonii iddoo margaa filannaan akkasii fi rakkoon daangaa otoo hin jiraatin hawaasni waliin jiraataa kan jirudha. Kunis rakkoo naannoo lamaan gidduutti jires furuu keessatti gahee olaanaa kan taphateedha. Riippoortarri keenya Lissaanuu Mirreessaa immoo hawaasa naannolee lamaanii fi qaamolee nageenyaa kanarratti dubbisee waan qopheeffate qaba. Daawwadhaa.
Nageenya amansiisaa fi itti fufinsa qabu akka jiraatuuf tumsi hawaasaa iddoo guddaa qaba. Keessattuu hawaasni yaaddoo fi sodaa nageenyaa tokko malee bahee akka galuuf koo nageenyaa darbanii raawwataman ittisuu keessatti shoorri abbootii gadaa manguddoota biyyaa fi qooda fudhattootaa laayyoo miti. Qophii keenya kanaanis godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksanitti marii haala nageenyaa fi rakkoolee gama waldhabbii daangaan uumaman furuu keessatti gaheen manguddootaa olaanaadha. Aanaalee godinni Harargee Bahaa qabdu keessaas aanaan Cinaaksan ishee tokko. Jiraattonni aanichaas harki caalam horsiisee bulaa yoo ta'an sabaa fi sablammoonni hedduunis jaalalaa fi kabajaan kan keessa jiraatanidha. Yeroo ammaa kanas hojii qindoominaa aanicha keessatti hojjetameen yakkoonni kanaan dura darbanii raawwataman xiqqaachaa dhufaniiru. Aanaa daangaadhaa wajjin aanaa naannoo shanii wajjin wal daangeessu. Naannoo shan keessaayis aanaa naannoo shaniitii wajjin aanaa shanii wajjin wal daangeesse jechuudha. Aanaa shanan kana keessa inni caalaan aanaa tulluutii wajjin olaantummaa seeraa kabajuudhaaf daangarratti rakkoon adda addaa namni du'uun namni wareegamuun rakkoon bal'aan loon wal jalaa saamuun lafa wal jalaa saamuun rasaasaan wal dha'uun kun kan baay'atu ta'uu isaati. Kuni rakkoo adda addaatiin namni madaa'ee namni du'aa kan jiru ta'uu isaati. Amma immoo yeroo ammaa kanatti aanaalee ollaa kanaa wajjin walitti dhufuudhaan namni kan duune olaantummaan seeraa akka kabajamu qaama federaalaa makalaakiyaa fi poolisii federaalaatii wajjin ta'uudhaan manguddoo biyyaatii wajjin ta'uudhaan akkasumatti qaama siyaasaa aanichaatii wajjin ta'uudhaan aanaa lamaan kan walitti finne rakkoowwan adda addaa mariidhaan hiikuudhaaf carraaqa guddaa goonee yeroo ammaa tanatti akka aanaa Cinaaksanitti duutoon namaa kan hafee fi rasaasaan nama dha'uun kan hafe ta'uusaa kan jiru ta'uusaa. Karoora baafannetti akka aanaa lameen makalaakiyaan bakka jirutti godina naannoon keenya bakka jirutti karoora baafannee karoora sun hojjechaa ture. Baay'inaan armaan maaltu beekama naannoo kana gosa lameen kana keessatti diinaa keessatti fayyadamaa ture jechuudha. Deemee baatii jaan kana immoo hariiroo waliigaltee waliin baafanneen waliillee saamamaa ture kan hin deebinellee mootummaan karoora baafan suniin walii cimsanii aanan makalaakaa waliin makamne horii sunillee akka haal deebisu godhaa ture. Deemee bakka deemsa horiitillee walii bu'anii turan bakka bishaanillee akkasii walii bu'aa turan. Rakkooleen sun ammoo deemee amma ni dibbisne malee. Kana malees yeroo ammaa kana hawaasni yaaddoo fi rakkoo nageenyaa tokko malee wal jaalalaa fi kabajaan waliin keessa jiraatanidha. Aanaa keenyaa fi aanaan tulluudha. Akka isaanummaan walii galanii horee ijaaraniiti akkanatti duuti tun xiqqaattee tan jettuun qaba. Ammoo nageenyi keenya dhugaadha tasgabbaa'u jira. Nuti lafa keenya suloo hongeen takka wanni nu dhuftu jiru. Hongeen wanni nu fidu jiru lola adda addaa ka deemu jiru. Lafti teenya haramaa baafteeti muka baafte. Kanarraa baraaruudhaaf mootummaan nageenuu buusee akka amma tasgabbeessu jiru kanatti haalaan lafa qabachiisee. Aanaaleen lama walitti dhufee manguddoo biyyaa abbootii amantaa qaama nageenyaa poolisii walitti finne marii guddaa gaggeessine uummanni kun barana shanyii isaanii karaa nagayaatiin akka qotatan goosisuudhaaf qophii isa jiru kan xumurre ta'uu isaatii jechuudha. Mootummaan karoora baafan suniin walii cimsine aanan makalaakaa waliin makamne horii sunillee akka haal deebisu godhaa ture. Deemee bakka deemsa horiitillee walii bu'anii turan bakka bishaanillee akkasii walii bu'aa turan. Rakkooleen sun ammoo deemee amma ni dibbisa. Rakkoolee nageenyaa daangaalee waliin wal qabateefin yakkoota ajjeechaa aanicha keessatti raawwataman waaraan furuuf qaamolee hawaasaa garaagaraa waliin qindoominaan irratti hojjetamaa jira. Rakkoowwan adda addaa mariidhaan hiikuudhaaf carraaqa guddaa goonee yeroo ammaa tanatti akka aanaa Cinaaksanitti duutoon namaa kan hafee fi rasaasaan nama dha'uun kan hafe ta'uusaa kan jiru ta'uusaati. Akka aanaa keenyatti hojiin olaantummaa seeraa yeroo ammaan tana hojjechaa jirru tasgabbii bareedaan kan jiruu fi duuti isinis dhaabbattee rasaasni namni walitti dha'uun kan fooyyee ta'uu isaati kana haala kanaan ittiin hojjechaa jirra jechuudha. Poolisiin idileetiis haa ta'u humni addaatis nageenyi kun akka dhufu baa kana ni beekama daangaa jajjajaa diinni keessa aadaa iddoon miliqee seenuu barbaadu naannoo keenya kanaa diinni
naannoo daangaatiin huluqee akka hin seenne dhaabbiidhaan sochiidhaan shoora olaanaadha kan taphatan. Iddoo dhaabbii eessa kan jedhu ni qabna. Sochiidhaan eessa eeguu qabna kan jedhu addaan baasatanii halkanii guyyaa rooteet godhanii kan hojjechaa jiran ta'uu isaati. San qofa osoo hin ta'in wanni guddaan caasaan nageenyaa wareegamni guddaan inni kafalaa jiru opereeshinii caasaa nageenyaa opereeshinii naannoo daangaa nuuf Harargeexaa jidduutti abbummaadhaan nuufi naannoo shan jidduutti nuufi Dirredawaa jidduutti nuufi Hararii jidduutti diinni gafa zoonii naannoo akkasii barbaada waan ta'eef jecha diinni naannoo san akka hin qubachuu qofa osoo hin ta'in akka hin sochoone godhuu keessatti shoora olaanaa qaba caasaan nageenyaa keenyaa. Marii nageenyaa taa'ame kanaanis walitti dhufeenya aanaalee ollaa cimsuun golee daangaas ta'e yakkoota darbanii uumaman furuuf gahee guddaa qabaam. Waa'een nageenyaa tan duutisiidha saaminnisiidha akka jabaa halkanii guyyaa nu yaachifte baartii badhaadhinaatillee yaachiftee jechuudha. Eenyuun galatoonfadha bulchaa aanaa cinassan poolisa aanaa cinassan nageenya aanaa cinassan abbootii amantaa kan aanaa cinassan manguddoota aanaa cinassan gahee isaanii irraa taphatanii jiran nagaya kanarra. Aanaa keenya kana keessatti rakkoo bal'aatu jira. Rakkoon kun dhugaa dubbachuudhaaf poolisii keenya milishaa keenya ummata aanaa keenya wareegama guddaa kafalanii eega namni adda addaa du'e booda akka mootummaa naannoo lameeniitii fi walitti dhufeenya hawaasaatiin manguddoo mootummaa keenya waliif finnee araarri amma irra jiru tasgabbaawaadha. Godinni Harargee Bahaa nageenyi amansiisaan akka dhufu olaantummaa seeraa akka lafa qabatu nuti qindoominneeti kan hojjennu. Nufi caasaa nageenyaa jidduu garaagarummaa tokko hin jiru. Akka nam takkaatti kan hojjennu. Waliin karoorsinaa, waliin mari'annaa, raawwii wajjin qorannaa, kaazatti waliif keenya ammaas akkasuma fudhannee hojii hojjechuu keessatti waan gaariitu jira jechuun ni danda'ama. Kanarraa kan ka'e akka walii galaatti uummannis tumsi nuu godhe. Tumsa guddaadha waan ta'eef hanga ammaan tanaa wanni akka rakkootti hudhaa nutti jiraachuu baatus hanqina tokko immoo wal dubbisnaa sirreessaa kan deemaa jiru ta'uu isaa. Abbootiin gadaafiin manguddoonni dubbifne tokko rakkoo nageenyaa aanichatti uumaman bifa aadaan achumatti fala kan kennan ta'us himaniiru. Waa'een nageenyaa aanaa shanii waldaan geessine. Aanaa Dambal,